way mo be oso namni coupling kif tab share godani fi namni fakanya fa America fa refugee aba namni kana لا والله إنه كيش أنا فتان ودي مو مبارك سيرجيجر على سيرجيجر على تقول الله أكبر نادو فيرا والله وبالله نادو فيرا كله garuu dhugaa dubbachuuf nama Abu Hanifa ay khalifa dhugaa dubbachuuf nama akkas jabeeffamuu qaba dhugaa jabeessa sirri jabeessa warri akka kamanti keessan nama akkasiif kadhadhaa dhugaa meeqa akka ta'e gartee jirtaami galatoom kuma dhibba tokko wow what kuma dhibba tokko gadiilee cashanii الله أكبر الله أكبر الله أكبر أبو ربي عثمان بن عفان سيقول والله آمين 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 أبو ربي عثمان بن عفان سيقول والله لين أخي قالت أبو أمة والله برتي والله قالتك أبدا أمني والله مك آخي دوي قالت سيقل فتو تابيخ نعمني تن إن شاء الله نعمني والله كما دبجها والجتيمتي مبارك خنتي والله كما دبجها والله أمني والله مك آخي دوي قالت سيقل فتاكو بقبان أمة خين يخونون مكنا خنق عبد الله أبو حنيفة أفانيني متي هقا أسرتين يقرتي قدشان أغرسيسنا كل شيشي نمني أينيو خنوكي كنو في ani dhugaa garuu akka obbolummaatti dhaamsan sin jechuu barbaadu ijoollee nuti du'aa isii gochuu baanne garaan keenya namni garaan namaa kun sitti gammade du'aa caaloo bare akka waaqayyo dhaga'u kanaaf jechuun eebbisnee ofuma yeroo gubuu ta'a kanaaf akkuma garaan keenya sitti gammade garaan rabbii sitti gammadu jenna malee waan jennu qabnu galatoomnu ulfaadhu. Amiin amiin ammoo namni foloo godhadhaa jara keenya Abu Haniifaa foloo godhadhaa. Abu Haniifaan kuma afuriin taa'uun qaanyiidha foloo godhadhaa. Namni kuma lamaa kun foloo godha. Foloo godha. Ummata koo qaalii. Alagaan akkaawuntii riippoortii godhaarti. Alagaan na arrabsaa jirti. Isin immoo ol na qabaa. Ol nu qabaa. Ustaanni illee jechuudha. Ilaalaa sa'aatii kana jechuudha. Asirra taa'anii barsiisaan, Abu Haniifaan, Loogaawut, Maarqoos. Argitanii? Injabaatu sanyii koo deemanii dhufuun illee laafaadhaayyuu. Injabaatu asirra taa'uun. Injabaata mubeekiyya. Namaaf hin bootaan gallakkise malee isinuma jalan ture xiqqoo garuu as jalaa bahee gastii wayii seenee baheera. Ijji koo najaamu kaa jira Oromoo koo ifaarraa kan ka'e wallaahi laaziim. Bor ija koo kana argitanii intilaan jettan. Daqiiqaan as taa'uun ijji koo imimmaan cobsuu eegaleera. Tiraakomaan na qabee ta'e imimmaan. Mubee. Oo. Abshir. Yaa'u Oromoo irraa galata qabda. Oromoo galata beekurraa. Jabaadhu. Yaa'u manazarichi immoo bareeda isaa bitatte. Kosinii wallaahi. Ustaaz manazariin gurraachi ifaa garuu yeroo rakkatti ilaalu narraa qannasa. Erdaa ta'e naaf Akka bareedaadha gaa ifaa. Erdaa ta'e naaf Ifaa narraa qannasa mala ifaa badaa miti na biratti. Garuu namni koorte naan jedhe hin baasa. Hin baasin ani tokkoon bitadhee ibiroon ni beekaatiti. Tokko guddaa tokko ibiroon ni beektaa miti guddaa. Guddaa san namni wanni hin bitadhee fi boonaa fi saya waa lamaaf hin bitadhee mubaarakii. Takka ifaa fi takka namni aboo komantii ilaaltee nuti uffattaa naan jaa yoo nammoo manzaraa kaadde waan ilaalu jiru hin beekan sii garee. Komantii ilaaltee nurraa ustaa naan jaadha nammoo komantii ilaalu. Actually Sheikh Hamza akkatti mubaarak intinaa kana bitate nan beeka. Yeroo erga soomanni beensinitti immoo waan inni bitatee fi yeroo geemii tokkoon beektu. Mana sarii godhatee haayikoo malee sirbiisaa hin agartu isheen achi keessaan jedhee ilaalaa ture. Mana sarii keessaa. Beetta miti beetta biroo. Yeroo sana bitate beektaa. Wallah waan ajaa'ibaa na yaadachiifte dhugaa. Akkasii jabaadha. Obboleeyyan kun kanan biyyee akkasii baata kana gaadha. Namni nu jala gabbu'aa jira guys. Copy linkii nu godhaa, copy linkii godhaa, shares godhaa.
namoota ganaan dhufin namoota haaraa irratti illee share nu godha. Namoota jajjabaa asirraa qabdan kana hundaa'u follow godhadhaa. Ammoo kooppi linkii jabeessa. Alagaan mana kana buusuuf akka uummanni keenya wal gargaaramneef wanni isaan dhagaan garangalchine hin jiru harkaa jirtanii kooppi linkii teessanii mana kana utubaa dhaabaa jara keenya. Warri dandeessan ammoo asirra gadi qaba puus godha takka tuqaa 5 sanaa gallu takka tuqaa 4 nu hafe wahuma dandeessan ililli rakaa hanga tikkaa asirratti biroo xiyyaaf shirjee amata jaha waan kana wanni ni baraddeefanii yoo kun cufame barnoota xiyya san hunda guddaafatti hin gannaka. Follow godha jimmee biroo shataa kanas yaadamuma seenaa follow godha jara keenya na barnaa fe'atii biroo follow waan gaafannu barnama. Numa setteenya. Gaafadhu silaa follow gaafadhe qaata 200 seene bar. 50 keessa baudii. Keenya bar staan ta'eetuma ta'a xiyyaa fi kee namni follow nun godhu bari. Naaf ati keeysaa qalbii keeysaanii follow nun godhu jira. TikTok Ay wallahi dhugaa keeti. No, ani Sheikh Hamzaadhaan follow naa deebisaa jechuun hin barbaada. Seeratti dhiyeessuu kan deemu. Arraan si deebise sanyii kiyya. No, inni gubate, inni duraan na jalaa gubate. Bismillaahi. Dhiifama qaabu. Mana argi wallahi. Oi sanyi Sheikh Hamza anis kawa. yoo nu deebista. Mana rambista ano? Kunoo deebise. Ano mana rambista? Akhee Kolonyi na naafun deebisnala wal gaafan. Follow isin godheera abuwaniin fa'a. مرحبا حمزة شيخا مكان في مبارك علي آدم جامع مكشي مبارك هاي رب سلام والله أبو حنيفان انت لتية انت لانقفتيات هيا حنيفة جانين انت لانقفتيات يا مكان في لغة مبارك علي آدم مبارك علي آدم مبارك يا اي سنة لوني تلوني هي قدين هرقي بها أنا قرصم أما أفكروا دلوان جرام ايه bakka dhaloonni kiyyaa godina harargee bahaa magaalaa Finyaan Biiraa aanaa Gursum. اما في سجرات Gursumirraa hangaan bahee amata 10 wayi. اي سجرات Amma Direedawaan jira. هاي قد في قلتي خا ايسا Quba kaambii jaaniin jarbaa cinaa. دولو فين سلالة خابوي كل كلو والله سيزيا سيزيا والله سيزيا. Wallahi amata lama duraan si beeka ati amata lama hangaan si bare ati Sheekh Hamza amata lama. ابشر يا بيبي ابشر ما Dubbuma sharmaar keessanitti si bare. Dubbuma sharmaar keessanitti si bare. ايوه بكشر ماركه سنين نبرت Nama hojii dalagu takkootu nagarsiise ها achirraan si bare. ثانك يو والله بانغاري ولا نبرت يا بني فاخي غلطه والله لين جوكي YouTube keessatti hedduun waan godha. هاي Hedduun